Akkam nagaa jirtu barnoonni kun kutaa lammaffaadha. Kutaa tokkoffaa aannan daakuu ilaalchisee kanaan dura kaaseen ture. Inni kun immoo kutaa lammaffaa isaati. Kana jalatti kan nuti ilaallu aannan daakuu isa kam wayyaa, garaagarummaan isaanii hoo maali, guyyaatti immoo hagam dhuguu qabu kan jedhudha. Kun maaliif egaa maatiin waan akkasii baruu barbaadu jechuudha. Yeroo hedduu mana yaalaattis gaafa dhufan nu gaafatu jechuudha wantoota kana. Kanaafuu kana ilaalchisee mee akka armaan gadiitti hordofaa, akkasumas immoo chaanalii kanaaf haaraa taataniinaan subscribe gochuun daa'imman ilaalchisee waan hedduu irraa baradhaa. Aannan daakuu amma danda'ametti qabiyyee aannan harma haadhaa waliin akka wal fakkaatu ta'ee oomishama. Maaliif daa'immaniif kan akka aannan harma haadhaa hin jiru. Kanaafuu akka moodeliitti kan isaan fudhatanii hojjetan aannan harma haadhaadha jechuudha. Amma danda'ametti daa'imman harma haadhaa qofa kan isaan fudhachuu qaban hanga ji'a ja'aatti. Ji'a ja'a boodallee amma waggaa lamaatti dabalataan harma haadhaa yoodhaan baay'ee gaariidha. Kanaafuu aannan daakuu yeroo qophaa'u amma danda'ametti qabiyyeen isaa aannan harma haadhaa waliin akka wal fakkaatu ta'ee oomishama. Pirootinii, kaarboohayidireetii fi coomni yookaan faatti kan jennu kan achi keessa jiru jechuun kan aannan daakuu keessa jiru aannan loonii fi kanneen akka ataraa fi baaqelaa irraa qophaa'a. Pirootinii, kaarboohayidireetii fi faattiin isaa jechuudha. Yeroo hedduu aannan loonii irraa qophaa'a, darbee garuu ataraa fi boloqqee irraa qophaa'a jechuudha. Vaayitaaminoonni, mineraalonni adda addaa fi kanneen biroo immoo kanneen achi keessatti argaman qofaatti qophaa'uudhaan aannan sanatti dabalamu jechuudha. Vaayitaaminoota, mineraalota fi kanneen biroo achi keessatti argaman qofaatti qophaa'anii pirootinii, kaarboohayidireetii fi coomni immoo aannan loonii yookaan ataraa fi baaqelaa irraa qophaa'ee walitti makamuudhaan aannan foormulaa jedhamu kan qopheessuuf fayyadu jechuudha. Aannan daakuu hundi hangaa fi gosa nyaataa adda addaa daa'imaaf barbaachisu akka qabaatan seerri waan dirqisiisuuf walumaa galatti qabiyyeen isaanii waliin caala. Kan maatiin beekuu qaban tokko maadha? Seerri jira kan regulate godhu. Biyyoota warshaa akkasii qaban keessatti seerri jira. Malee abbaan namni tokko lafaa ka'ee warshaa akkasii yeroo oomishu anoo barbaade oomishee uummata hawaasatti hin gurguru jechuudha. Maaliif kan daa'imaaf barbaachisu qabaachuu waan qabuuf, kan daa'imaaf hin barbaachisne immoo qabaachuu waan hin qabneef seerri kana daangessu jira. Aannan foormulaa tokko maal qabaachuu qaba, hangam qabaachuu qaba kan jedhu jechuudha. Biyyoota warshaan akkasii jiru keessatti. Kanaafuu aannan daakuu hundi hangaa fi gosa nyaataa daa'imaaf barbaachisu wal qixxee qabu jechuudha. Kanaaf aannan hedduun wal fakkaatu. Garaagarummaa isaanii baay'ee xiqqoodha. Akkas taanaan garaagarummaan isaanii maalidha jennee yoo ilaalle inni jalqabaan garaagarummaan isaanii wantoota sadiidha. Inni jalqabaan akkaataa isaan itti qophaa'anii dhufan jechuunis paakeejiin kan jedhamu jechuudha. Akkaataa isaan itti qophaa'anii hawaasa bira gahan isa kanadha garaagarummaa isaanii sadan keessaa tokko jechuudha. Kanneen bifa daakuudhaan qophaa'anii dhufan jiru. Bifa daakuudhaan qophaa'anii kabarii isaa irratti yookaan qabiyyee isaa irratti ajaja hanga bishaan maatiin ittiin bulbuluun qopheessan irratti barraa'ee kan dhufan jiru jechuudha. Bifa daakuudhaan kan dhufan. Tokko immoo akkamiin dhufu kanneen bifa dhangala'aan dhufanii erga dhufanii booda bishaan waliin hanga wal qixa ta'een walitti maknee qopheessinu jira. Kan inni sadaffaan immoo kanneen kallattiimaan daa'immaniif akka dhugsiifamu ta'anii qophaa'anii dhufan jiru. Inni jalqabaa kun daakuudha. Daakuu ta'ee qola isaa irratti yookaan kabarii isaa qabiyyee isaa irratti bishaan hangasiin bulbulaa kan jiru qabatee dhufa jechuudha. Inni lammaffaan kun dhangala'aadha. Dhangala'aa ta'ee garuu yeroo wanti kun maatii bira gahu maatiin yeroo daa'imaaf kennu fedhanii bishaan wajjin walitti makaniiti daa'imaaf kennu. Inni sadaffaan immoo waama tokko itti dabaluun barbaachisu jechuudha. Kallattiimaan daa'imaaf kennudha jechuudha. Akkaataa isaan itti qophaa'anii dhufan yookaan paakeejingii isaanii kana garaagarummaa isaanii. Inni kun akkuma amma jenne kan bifa daakuudhaan dhufee bishaaniin maatiin bulbulanii dhugsiisanidha. Inni lammaffaan kun bifa dhangala'aadhaan dhufa. Dhangala'aa ta'ee garuu bishaan itti dabaluu barbaada jechuudha. Inni sadaffaan kun immoo kallattiimaan daa'imaaf kennuun ni danda'ama. Kanaafuu paakeejingii isaa garaagarummaa isaanii kanadha jechuudha tokko. Garaagarummaan isaanii lammaffaan marrummaan daa'immaniin haala itti bullaa'an yookaan daayestabiliitii isa jedhamudha. Kun egaa maalirraa dhufa? Pirootinii, kaarboohayidireetii fi coomni aannan daakuu keessa jiru yookaan foormulaa milkii keessa jiru walakkaan aannan loonirraa oomishama. Walakkaan immoo boloqqee fi atarraa qophaa'a jenneerra. Ishee kanarratti hundaa'uudhaan xiqqoo garaacha daa'imman irratti garaagarummaa qabaachuu qaba. Warshaaleen hundi yookaan dhaabbanni aannan daakuu oomishu hundi aannan kan kootu garaa daa'imaaf salphaatti bullaa'a jedhu. Yeroo advertisement hojjetan, yeroo beeksisa hojjetanii
garaa daa'imaaf kan salphaatti mijatu kan salphaatti bullaa'u jedhanii beeksisu jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu haa ta'u malee wanti guddaan kan kana murteessu maadha? Garaa daa'ima sanaadha. Erga daa'imaaf kennee kamtu daa'ima sanaaf mijateera kan jedhu garaagarummaa qaba jechuudha. Daa'ima tokkoof aannan gosni tokko mijachuu danda'a garaa isaanii irratti. Daa'ima biraaf immoo aannan gosni biraa mijachuu danda'a. Kanaafuu daayijestibiliitii yookaan kamti marrummaan daa'immaniif gaariidha kan jedhamu kan murteessu daa'ima sana jechuudha. Daa'ima tokkoof aannan warshaa tokko gaarii yoo ta'e kan tokko immoo garaa isaaniif mijachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu daayijestibiliitii kan murteessu garaa daa'ima sanaadha jechuudha. Garaagarummaan isaanii inni sadaffaan gatii yookaan qarshii isaan ittiin gurguramanidha. Yeroo hedduu kanneen bifa daakuun dhufan gatiin isaanii kanneen bifa dhangala'aan dhufan irra xiqqoo rakkasaadha. Kanaafidha biyya keenya keessatti yeroo hedduu aannan isaa bifa daakuudhaan dhufutu baay'ata jechuudha aannan foormulaa. Maaliif inni bifa dhangala'aan dhufu tokko gatiin isaa guddaadha. Kanaaf hawaasni hedduun bituu dhiisuu danda'a. Lammaffaan immoo kanneen bifa dhangala'aadhaan dhufan expire dateetiin isaanii gabaabduudha. Salphaatti yeroo gabaabduu keessatti dalagaan ala ta'u jechuudha. Kanaafuu kan bifa daakuudhaan dhufan gatiin isaanii xiqqoo fooyya'aadha. Akkasumas kanneen amala allergii fiduu hin qabne kanneen kaan irra xiqqoo mi'aadha. Yookaan hypoallergiin foormulaa kanneen jedhaman xiqqoo kanneen kaan irra mi'aadha jechuudha. Kanaan ala garuu gatiin isaa hanga dhaabbatichii fi daldalaan aannan daakuu sana gurguru isaanti murteessa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa guddaa qabaatee osoo hin ta'in gatiin isaanii dhaabbatichaa fi daldaltoota aannan foormulaa sana daldalanti murteessa jechuudha. Malee garaagarummaa guddaa hin qaban. Akkuma jennee xinnoo aannan bifa daakuu qaban xiqqoo gatiin isaanii gad bu'aadha. Aannan bifa allergii hin fidne immoo xiqqoo gatiin isaanii ol ka'aadha jenneerra. Kanaan ala garuu dhaabbatichatti murteeffata yookaan immoo daldalaa aannan sana daldaluutu murteessa jechuudha. Akkas taanaan daa'ima koof kan bitu kan filadhee bitu isa jedhuuf gaaffii kanaaf deebiin daa'imman yeroo jalqabaaf aannan daakuu dhuguuf jedhaniif kan jalqabaa kan kennamuufi qabu milki beesdi foormulaa kan ta'edha. Jechuunis aannan daakuu pirootinii kaarboohayidireetii fi faatiin isaa yookaan coomni isaa aannan loonii irraa qophaa'e kanatu irra filatama jechuudha. Kun biyya keenyatti baay'ee yaaddessu sababni isaas kanatu gabaa biyya keenyarra guutee jira waan ta'eef. Inni lammaffaan tarii yoo daa'imni yeroof dhibee garaa kaasaa qaba ta'e ogeessi fayyaa laaktoos firii isa jedhamu yookaan aannan daakuu kan boloqqee fatarraa qophaa'e kana ajajuufii danda'a. Kanaan alatti garuu kan milki beesdi foormulaa ta'etti daa'immaniif filatama. Dhiyeenya kanatti aannan daakuun biyya adda addaatti oomishamaa jiran DHA and ARA kan jedhamu keemikaalota guddina sammuu daa'immaniif hedduu fayyadu itti dabalanii qopheessaa jiru. Yoo argameef aannan daakuu kan keemikaala guddina sammuuf fayyadu kan harma haadhaa keessatti qofa argamu ture. Kanaan dura harma haadhaa qofatu kana qaba. Amma garuu aannan foormulaa tokko oomishamaa jiran DHA fi ARNA kan itti makanii qopheessaa jiru. Yoo argameef isa kana bituufi kan qabiyyee kana qabu. Yoon kanaan achi garuu yoon kanaan alaa tokkuma jechuudha inni kaan. Kanaafuu kan daa'ima keenyaaf garaasaaf mijate ilaallee jijjiiraa bituufiifidha. Aannan daakuu tokko binna. Yoo aannan daakuu sun isaaf qaama isaaf ta'e garaacha isaarratti isan jeeqne ta'e itti fufsiisuudha. Yoo immoo isaaf mijachuu didee jijjiiruudha jechuudha. Kanaan ala yoo argame DHA fi ARNA kan jedhamu kan qabu bituufiifidha jechuudha. Akkuma amma jennee kanaan ala garuu jalqaba xiqqoo bituun kan daa'ima keenyaaf mijate ilaalanii yookaan ilaallee adda baasuu fi kan gatiin isaa humna keenya waliin wal simu ilaalanii bitu. Qabiyyeen isaa baay'ee waliin caalu jennee irra sila. Kanaafuu inni guddaan kamtu gatiin isaa nuuf salphaadha, kamtu garaa daa'ima koof mijateera kan jedhudha jechuudha kan murteessu. Akkuma amma jenne amma aannan daakuu amma suura irratti isinitti agarsiisaa jiru kuni DHA and ARA kan jedhamu keemikaala guddina sammuu daa'immaniif baay'ee gaarii ta'e aannan qabanidha jechuudha. Wantoonni keemikaalonni kun harma haadhaa qofaa keessatti argamu amma garuu aannan daakuu keessatti illee dabalamaa jiru jechuudha. Tarii daa'imni aannan sana dhugee kanneen armaan gadi yoo qabaate aannan sun allergii itti ta'ee yookaan wanti daa'ima sanaaf hin mijanne qabaachuu danda'a waan ta'eef jijjiiruun barbaachisaadha. Daa'imni tokko aannan daakuu tokko dhugee kanneen armaan gadi yoo qabaate tarii aannan sanaaf allergii qabaachuu danda'a. Yookaan immoo wanti daa'ima sanaaf hin mijanne achi keessa jiraachuu danda'a jechuudha.
Allerjii godhachuu danda'u maaliif aannan kun aannan loon irraa qophaa'e waan ta'eef allerjii fiduu danda'a jechuudha. Dhugee booda boo'uu fi amala dhabuu yoo baay'ise harmaadhaa dhugee booda yoo baay'ee boo'e yoo amala dhabe tariitii wanti sun isaaf hin mijanne jechuudha. Kanaaf jijjiiruu barbaachisa. Akka dhugeen yoo haqqisuu yookaan hoqqisuu eegale garaa ciniinnaa gogiinsa garaa yookaan dhibee garaa kaasaa yoo godhate yeroo hedduu daa'imman tokko tokko aannan foormulaa akka jalqabanii gogiinsa garaa godhatu yeroo sana jijjiiruu barbaachisa jechuudha. Gosa isaa jijjiirree gara biraa eegalchiisuu barbaachisa jechuudha. Yoo qaama irratti wanta akka shiffitaan wayii ba'ee shiffi kan itti jedha akkuma aannan sana dhugeen tariitii aannan sun allerjiitti ta'uu danda'a yookaan wanti daa'ima sanaaf hin mijanne jiraachuu danda'a waan ta'eef achi keessa jijjiiruu barbaachisa. Inni gara biraan daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gadi ta'e akkuma sila jenne yoo danda'ame aannan harmaadhaa qofa hoosisu. Yoo sababa adda addaan immoo aannan harmaadhaa hoosisuu hin danda'amne ta'e aannan foormulaa hoosisuun barbaachisaadha. Kanneen kaan aannan loonii aannan adda addaa kennuufiifirra aannan foormulaa yookaan aannan daakuu kanatu harmaadhaa wajjin wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu daa'imman ji'a 6 gadii aannan foormulaa yookaan aannan daakuu kana dhugsiisaa jira taanaan guyyaatti hagam kennuuf kan jedhu yoo ilaalle hanga daa'imni tokko guyyaatti dhugu kan murteessu ulfaatina qaama isaa ariitii ittiin daa'imni sun guddataa jiru akkasumas fedhii isaatu murteessa. Haa ta'u malee fedhiin daa'imaa immoo yeroo yerootti garaagarummaa qaba. Har'aaf booriyyuu torban tokko torban lama gidduutti garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu daa'ima sana murteessa jechuudha hangam akka dhuguu qaban. Akka waliigalaatti garuu daa'imman ji'a 6 gadiif guyyaatti ml 125 hanga 150 baay'isuu kiiloo isaanii kennuufii qabna jechuudha. Giddu galeessaan kun egaa daa'ima murteessa jennee irraa isaan barbaadanii haa ta'u malee giddu galeessaan ml 125 hanga 150 baay'isuu kiiloo isaanii kana isaan guyyaa sa'aatii 24 keessatti dhugan jechuudha. Al takkaatti yeroo dhugsiisnu immoo garaagarummaa sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 dhugsiisna yoo hedduu al takkaatti immoo yeroo dhugsiisnu ji'a jalqabaa ml 30 amma 60tti ji'a tokko hanga ji'a 2 ml 90 amma 120tti ji'a 2 hanga ji'a 6tti ml 120 amma 180tti takkaatti kenninaaf jechuudha. Takkaatti hangas kennee fi garaagarummaa sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3dhaan immoo dhugsiisna jechuudha amma kana. Kun egaa giddu galeessaanidha. Haa ta'u malee kan murteessu garuu fedhii daa'ima sanadha jechuudha. Ji'a 6 hanga waggaa tokkotti immoo hanga ml 240 dhuguu danda'u takkaatti al takkaatti. Akkuma beekamu ji'a 6 jalqaba jechuun daa'imni tokko dhalatee hanga ji'a 6tti aannan harma haadhaa qofa dhugaa jira taanaan bishaan dabalataa kennuufi hin barbaachisu. Maaliif aannan harma haadhaa bishaan hedduu qaba. Haa ta'u malee aannan foormulaa yookaan aannan daakuu dhugaa jiru taanaan aannan foormulaa kun immoo aannan haadhaa caalaa furdaa yookaan konsentireeted waan ta'eef guyyaatti bishaan qulqulluu miliilitira 100 hanga 200 dabalata kennuufiin barbaachisaadha jechuudha. Maaliif aannan foormulaa akka aannan haadhaa bishaan hedduun qabu konsentireetedidha. Tarii daa'imni tokko immoo qaamni isaan daballe yoo ta'e aannan foormulaa hodhaa qaamni isaan dabalu yoo ta'e fincaan baay'een fincaa'u yoo ta'e mallattoo qaama isaa keessa bishaan hir'achuu mul'ise aannan foormulaa kana daballee kennuufii qabna jechuudha. Tarii immoo ulfaatinni qaama isaa yoo garmalee dabale tarii immoo erga dhugee hoqqisuu yoo baay'ise erga dhugee wanta garaa ciniinnaa qabu yoo fakkaate tariitii aannan foormulaa sun itti baay'atee jira waan ta'eef hir'isuun barbaachisaadha jechuudha. Kana kan murteessu akka waliigalaatti fedha daa'ima sanaa fi hanga daa'imni sun guyyaa guyyaatti dabalata kiiloon isaa dabalaa jirutti murteessa jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffiif yaada qabaannaan koomentii jalnaa karaa feesbuukii haa ta'u karaa yuutuubii irratti mari'anna jechuudha. Hedduu galatoomaa, yeroo gaarii.